Gastiin cufaadha usme gastiin si cufaadha yoo darbata wanna laaftokaan aballeen argaman. Waa hundaafuu hawaasa kiyyaa bira dhaabbadhaa wanti namni walitti hin jiru sa'aatillee qaqqabee jira taphillee tapha lama jechaa jirani obboleetti xiyyaati waan dandamte laaf goolillee sirreeffadhu waan sila hawaasatti ibsataniif hawaasatti ibsaa fi irraa gadi duunaan nutillee sa'aatiin qaqqabee jira garuu irraa bu'uu isaa gadinduun taap koppiliin kishee osoo gootanii fi garuu namatti tola. Soite ummata beeksifta lammaffaa irratti immoo geemni gartee giloobin hin fayyadamnu immoo hin fayyadamnullee ni ibsitaa fi hawaasa sadaffaa irratti immoo jara keenya waan qabatanii dhuftan taphni tapha geemati waan ta'eef ispichaalenjii irratti waan dandeettan gootanii fi wayita ispichaalenjiin banamee isin achi ispichaalenjiin baname jette waan qabdanii fiddan ispichaalenjii irra fayyadamtan tapha lama yoo ta'e warri geemii taphatu hedduu jira mubaarakiin osoo gaafatte siistama taphaa kana jira beeka kanaaf dhageeffadha. Hundi keessanuu yoo dandeettan waan qabatanii dhuftan tapha lamarratti yoo leenca lama qabattee dhufte leenca tokko tapha walaa irra keessee leenca lammaffaa dammoo tapha lammaffaa irra geessitaaf jechuudha. Hundi keessanuu warroonni waa'ee geemii beekan kunniin ni jiran obbo Mubaarak fa'aa isa gaafadhu sirriitti kitaabbii sii goosifna. Yoo inni achirraa nama buusee kan jedhu taate yoo inni achirraa nama buuse nutti nullee ganna keessa. Gastiirraa sirriitti kan ilaale. Taaptaabii kanatti muddaa guys hundi keessan taaptaabii taaptaan goosifti sila Oromoon fayyama kana qabdi jedha baran kanaa jedhe fayyaa qabdanii fa'aa mucaan nama gargaarullee ta'u Oromummaa dhiigatti yoo taate tanatti nutti aanaa tun dhiiga kenna Oromoon afaan Oromootti laasoo itti jira dhageera fi tana wallahi lasif nama buusana fakkaata inni mee laalaachi sirkii biraate. No, hin buufne. Jamaatan guys, taaptaabii kanatti muddaa taaptaabii wal bira jirra. Walumaa galatti namallee nu caala. Baay'ina namaa nu caala. Koppiliin kisheerii godhaa hundi keessan. Oromoon akka jirtu nachi jirti malee wayita taphni eegale ufumaan dachaati hundi siin hundi siin amma warri maal jirta kun qoftu muddaa. Dhugaana caaleera taaptaabiin. Sin caalle jirra jala jirra itti muddaa hundi keessan mee nu haa caalu qasaman billahi. Hundi keessan koppiliin kii qofa nu caale. Jamaata itti muddaa guys. Oromoo itti muddaa a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim. Maal Oromoo yaa Oromoo akka maal Oromoo waliin taphatu deemtu mucaan Oromoo miti jara kenna. Nama qarqaara malee mucaan Oromoo miti. Dhiigatti mucaan kenna miti. Okay? Mucattiin dhiiga kenna inni dhiiga kenna miti. Akka namuu maatiitu hundaan jaalanna. Geemiin garuu immoo geemiin gaafa geemii hundi kennayyuu zaranyaa taana jechuudha. Namummatti nama kamuu hin jaalanna garuu immoo kuni geemiin jaalattanis jibbitanis akka Oromoo fi akka Amaaraa hin taphataa jiran jechuudha. Akkasii beeka. Akkasii beeka hundi keessanuu. Jabaadhaa taaptaabii kanatti muddaa hundi keessan. Yallaa guys taaptaabii itti muddaa gurbaan taaptaabii taree akkasii dhufaattu. A'uuzu billah harkaan qabu uummanni asii kun nama 16,000 hin jirre jechuudha. Wallahi billahi taaptaabii kun miliyoona 100 qabu jechuudha miliyoona 100. Hundi keessan jabaadhaa amma daqiiqaan dhumateera waan ta'eef gadduunna taaptaabii fi koppiliin kisheerii kanatti muddaa. Akka mo'amne hundi keessanuu waan qabatanii dhuftan asirratti tapha isii kana mataa ol qabaatee gara akkuma isiin gammaddee dhufte kanatti gammachuumaan galcha akka gaddaan hin galchine Oromoo koo waan isinitti hin jiru isinuu gaafa geemiin beeytanii hanga barbaannellee rakkoo dhuunfaa walirraa qabaannu bakka rakkinnaa fi bakka diina wajjin jiru diina irratti waliin tumsinu jabaadhaa guys. Jabaadhaatti muddaa. Sabboontu lolaa wayii qabdaa? Yaa? Lola wayii qabda zamana kana shamarran lolaa qabdi baay'inaan warri geemii taphatu. Lola beektaati? Beektu waan lolaa yaa beektu. Waan lolaa yaa beektu. Abboo lolaa wajjin beektunis. Lolaan beektu. Lolaan beektaati? Hin beeku lolaa jechuun hiriyaa sadii. Lolaa jechuun zamana kana lolaa jechuun giftara dhuunfaatti jira. Giftara dhuunfaa jaalallee yookiin hiriyyaa. Akkasi.
Jawaab usme ya to kwa dubadda usme. Oro taaptaa. Gastira warra jiran kanallee follow godhaa hundi keessan nama kuma koi waa itti Oromoo tanatti wal guddisuun beektu Oromooni jabaadha jira kenna warra gastira jiran kana hunda isaa follow itti ergadha warra asirra jiran kana hunda isaatu iyyuu wal guddisaati follow godhaa hundi keessan follow godhaa namoota asirra jiran kana hunda isaa follow godhaa namni kuma 16 fi wayii jirtan kun Oromoodha jechuudha parsantiin argata jaalu Oromoodha dubbatu nam jaalala kee taap naa godha taap itti muddaam. Jatti tana tokkoffaa muudii nama ittiin deemaa jiranii usme dhaggeeffadhu. Achi amma mucamaa namni taattaa goosisaa fi jiru Oromoon gimmaashina. Dhiiroo nama gargaaruu fi qoymeessa nama gargaaruu fi geema akka Oromoo fi akka Amaaraatti ta'anii taphachuun gargaaru. Mucaan Amaara ta'u Amaara. Geemiin Amaaraa fi Oromoo gidduutti geggeeffama. Kun namni ka gargaaramu immoo namni ka gargaaruuf akiraa ofiitiif nama gargaara mucaan. Sinni galee abbaa fedhe yoo gargaare sun gaaromina isaati. Nama tokko immoo gaarii ta'uu fi geema Oromoof Amaara ta'anii taphachuun gargaari. Ifuma keessanii itti qaanoftam jechuudha. Borullee saniin isin dhaa waan ta'eef intalti tun immoo intala Oromooti. Waan baay'ee nama gaddisiisu Oromoo koo jechaa baate. Ji'a tokko guutuu warri amma feemasa ufiin jedhu feesfeesiin as jala jiruu fi ka yuuzariin nama laaltullee silaa dhufteetiin abbaa feetee ta'i. Dhuftee meetii tana bira dhaabatte. Har'a silaa mucattiin tun diyaaspooraa yookiin giiftara taate mana kanatti hudduun ta'e qaacofti. Laaliin jira namarra caalan isaanii taranii jiran. Kanaafuu waan qabdanii bira dhaabadha. Wallaahi dhugaa jettee bakka san garaa nageetti si galee osoo yoo na giiftaraa fi diyaaspooraa ta'e muluun isii namuma diyaaspooraa waa itti darbu osoo ta'e muluun isii as jala jirti si galee. Argite waan kana hagamaga walwanni jennu wal tuffannuu fi wal diqqeessinu. Already mucayyoon tun shamara haa ta'u intala Oromooti shamaraayyuu yookaan bakka hin barbaadamnettu ajandaadhaaf afaan bananiiti yaa'anii wal jala yoo bira dhufanii jajjabeessanii gaachana ta'aniif gaachana namni kol barbaadu sii galee isin immoo wallaahi baay'ee takka galatoomaa usmee boonaa raamzii warroon as jala jirtan kun fattish kana qabrii waliirra dhaabannu yoo mal qiyaamaa kunniin ummataa miti sii galee ummanni feemasa jedhanii wal beektanii warra shilingii itti darbatu sumuuni itti darbatu diyaaspooraa malee mee miskiina yoo bira dhaabatan dhufanii yoo gaachana ta'aniif obboleetti isaaniiti haizoosh yoo jedhaniini biraa bahan yoo waa kennuu baatan rakkoo hin qabu bara maaf tuffiin hagaa fi yoo wal fixeessuun namuma bakkannaa namatti darbu jala fiiganii maa yoo ol qaban mucayyoon tun shamara waan kana silaa keessan laaluun bebbereedha. Anyway jabaadhu ati haizoosh sabboontu moof mo'amuu waan jiru garuu mee isin ilaala warroonni wanti kunniin famous ofiin jettan kunniin bakkeen isin itti argamuu qabdan bakkee nama waa isinitti darbu malee bakka akkanaa kanatti hin argamtanii rabbi isin alaafisu maal jennu waan bira. Sa'aatillee gana fakkaatamee takkaa yoo dubbadhaa sagalee kiyyoo dhageeffadhaa jira kenna. Tokkoffaa irratti hanga barbaannee keessoo keenyatti wal jibbaa qabaannu gaafa tokkummaan kaanee dhaabatu nu barbaachisa akka Oromootiin dhaabanna jechuudha. Wallaahi billaahi ijoollee keenyallee sirriitti wal taajjabaa irra bakka hedduutti waa hedduu irra walii tarree garuu immoo amma boodatti obsa fixannee irra jechuudha. Kabajaan gaafa waa wayii nurraa barbaadan qofa gartaniitiin fiigaa dhufuu sana soontanitti har'a guyyaa akkanaa kana nu argamuu barbaanna malee gaafa gartee fedhii keessanii qofatti akka isin dhuftaniitiin iyyitan hin barbaanne jechuudha. Guyyaa akkanaa kanallee namoota gartee miskiina lafaa dhufaa jira guddataa jiran kana mucattiin tun biyya Oromaa keessa jirti biyya Arabaa keessa jirti akkuma nama kamiituu geemii taphadha jette dirqama geemii taphachuuf bakka Oromummaa taphattaatillee waan ta'eef ati immoo hoo Oromoon si argattee tun diqaalaan argamne Oromoodha bakka akka Oromootitti gaafa keetii namni achirratti afaan kiftii godhee viidiyoo hojjetee si wajjin iyyaati immoo gaafa nama biraa akka barbaade ta'a jechuudha. Feemasummaa miti inshaAllah fasaa mila takkitti wayi beekumtiin feemastee mitiiti surra koon qabu geema booda walirraa dubbanne jechuudha si galee. Amma immoo warrumaan jirta warrumaan dhuftan nu jabaadha mirgaan galcha akka mucattiin tun immoo jechuudha. Sanboodatti kakaan immoo nuufii walitti dachaana. Waa takka rakkoo qabu dalagaa kenna kun si galee wal qulqulleessunuyyuu wanni akkanaa kanarratti waan gaariidha. Namuma kenna fi nama Oromaa ta'uu keessanuyyuu warra addaan barre jechuudha. Si galee hundi keessan amma achi jirti amma guutuun isee achi jirti argaa irraa akkaawuntii biraatiin jechuudha. Hundisi fasaamin ta'e na waggaa meeqa jala ta'e hin gartee. Oromoo wal barsiisaa hundi si achi wal jettee achi iyyaa jirte jechuudha. Rakkoo iyyaa. Geema waan ta'eef wanni kun homaa rakkoon qabu hundi keessanuyyuu garuu immoo wal taajjabneerra. Sirrii wal taajjabne. Taaptaabii kanatti mudda gaa'es. Amma taaptaabii fi koppiliingii kanatti mudda. Itti mudda hundi keessan. Itti mudda taaptaabii fi koppiliingii. Hayyee galatoomi usme waan silaa namni jedhu jettanii ammoo. Sabboontu.
Sa'aatii meeqa jalqaba tapha? Kudha tokkotti Sa'aatii meeqa jalqaba? maal godhaaranne? Anillee namni naa Kudha tokko ga'ee bira. taap godhaa. Inni achi silkii biraatiin silkii biraatiin achi taa'ee nu laala nullee silkii biraatiin ittiin laala. Usme dhaggeeffadhu. Oo. Usme. Amma jammara. Sabboontu dhaggeeffadhu. Sa'aatii itti walii galtanitti geeman eegalta. Garuu immoo jechuudha osoo geeman eegaliin dura namoota Oromoo osoma jettu namoota na tabsiisaa jettu yoo jiraate sheeris irratti godhadhu. Ammas immoo jiraachuu isaanii godhadhu. Walii namoota walii dhiyaattu keessaanillee ila ammuma sitti himna dhaggeeffadhu. Oromoo osoma jedhanu nama itti dhiyaatan wayii jiraachuun dirqama. Sanii achitti ontala tana dhugaa rabbi hamileen cabsina. Bira dhaabadha. An hanga alaaletti mucattii akkana asirratti Oromoo jetteettiniin namoota asirraa geema Oromoo dura taphatanis viidiyoo isii waraabaa turre argaa turre. Garuu isin birqii isinitti ta'e gastii irra dhuftanii taa'u jechuudha. As jalatti modiitaran isin argutti ture isin ergee ol seenuu didan jechuudha. Kanaafuu saniif walitti dhufna waan ta'eef namni sila nama ta'uu qofaan bira dhaabatamuu qaba, gargaaramuu qaba. Kanaafuu waan qabdaniin dhugaa rabbi irraan kusatina. Akkasii itti himadhu namoota walitti dhiyaattu yoo jiraate. Ayyee waan silaa dubbatamee jira hawaasa keenya namoonni as jala jirtan mee reeffa firaa torba garagalchan jetti Oromoon ammallee warroota silaa giftara ofiin jedhu kan hundarrattuu sheer godha. Wallaahi waa walirraa dubbachuuf deemna. Har'a obboleettiin teenya tun isiin orma taatee miti. Homa fedhallee yoo taate wallaaltus taatu beektus taatu guyyaa akkanaa silaa hadda hamilee isii jajjabeessuuf barbaachisaadha waan taateef sheer irratti godha abshir obboleettii teenya si cinaa jirra haga dandeenya waan dandeenyen jechuudha. Kanaan alatti immoo warroonni as kun taajabbii fillee ni taati jechuudha. Namoonni keenya Oromummaa jala deemu osoo hin taane kan inni jala deemu giiftii jala deema jechuudha. Wal taajabnee jirra. Asumaan keenya akkaawuntii kiyya guddaani adabbii jala jira akkaawuntii kana fooloo naa godhaa warroota gastii irra jiranillee fooloo godhaa sheer godhaa fi kooppiliinkii godhaa jajjabeessaa waan qabdanii waan qabnu bira haa dhaabbannu isiniin jechuu barbaade abshir obboleettii teenya hin yaaddayini si cinaa jirra abbaan barbaadetti nama fooloorsi jala deemus giiftii jala deemulleen namoonni haqaa namni Oromummaatti ajaman adallee asuma jiranii jechuudha. Gabaadhaatti muddaadha. Taaptaabii kan haga dandeessanitti osoo siisitanii gara miiliyoona 20tti osoo siisitanii irra gaariidha. Koppiliinkii kanallee jechuudha. Galatooma Oromoo koo dhugaa rabbi warra jirtan kun galatoomaadha. Waa hundaafuu wal agarree jirra. Ammaa miti gisee nuti dubbannu meetamni kun wajjaan haa galu itti fufa. Yalla koppiliinkii godhaa fi hin qaana hani barra isaan haa qaanessu rabbi qaanii. Koppiliinkii irrallee ilaa jara na dhageeffadha. 19 jira. Baay'inaa miti. Baay'inni namaa furmaatan fidu. Mucattii mucaa kana hojii taphattu mucaan Amaaraa ishiin tuni Oromoodha. Amaarri immoo Amaarum. Sistema fiddee nama 2-3 gargaarteef leenca irratti darbiteef yookiin gargaarsifteef har'a Oromummaa keessi jaalattu ilmoon bofaa bofumu. Fakkeessaa jaalatan ijoolleen Oromoo gastii kanarra jiranii arga. Amaarri ati kun jibbitu hin jiru kun ati jaalattu hin jiru. Amaarri Amaaruma Oromoon Oromoma geemii akkasii taphatte. Sanii achitti immoo fakkeessaa biraa dhiisaa waan qabdaniin bira dhaabadha. Mucattii tana waan qabdaniin bira dhaabadha. Sanii achitti yoo wal qoqqoodinsaa fi fakkeessaaf nama jala fiiguu taate abbaan feete nama jala fiigi gargaarsa yoo ta'e ilmi Oromoollee akka gaarii beeyne nama akka inni itti gargaaru. Inni dhufe tokkichi ilmi Amaaraa dhufee Oromoo tokko gargaareef Oromoon hundi kan rakkoo keessaa baatee jirtu. Namni keenya fakkeessaa jaalatan argaa baay'isa. Ammallee bakka faayidaa fi xiqqimii wayii jiru bakka akkasii sanitti fiiga girrisaadha. Gatii girrisaa ta'e. Ragadduudha. Sabboontu nama Beestos. Okay, beestos siriidha. Galaafi jira? Injiru. Bakka uummata beestos siriidha. Waan qabataniif tamma kalamatti qoodaa taphachiisanii. Inshallah waan dandeenyeen goona. Irraa gadi buunu intina biraan isa dhaqee waama. Bu'aarra. Raduudha guutuu keessanuu raduudha waan qabdaniin immoo carraa gaarii sagalee kiyya jira carraa gaarii isin jenna inni buuseera. Koi bakka hin bu'ina koi haga inni nama Ramza buuse.
No, wal eeguun gaarii miti. Maal godhee sirriitti miti. Mubarak ni dhaqa jedhee Nama dubbisa jechuuni. Ramza Mubarak ni dhaqa jedhee dhaqee achirraa buusisu afachaan. Warra asirra jiru kana follow godhaa hundi keessan guys. Namni 19,000 jirtan kun hundi keessan Boona qabatee qabinaan jedhanii Usmee qabatee Ramzaa qabatee Roozii Saaliyaa hundi keessan follow godhaa. Follow godhaa hundi keessan. Rakkoon qabu namni wayitii walii argatan hin dhufa dhiisi sabboontu hin dhufa kaachi jiru rakkoon qabu. Ajandamaa walii gaffii gala ala malee namni irraan duunne sabboontu kun irra jira. Hundi isaa hin dhufa. Wayitii tapha walii argatan hin dhufa. Namni hundi hin dhufa. Irra jiranii irraa gadduu jeedhaan. Koppilinki godhaaf sheerii immoo godhaaf irra caala jechuudha. Irra caala biyaansi nama giiftii kennuu danda'u. Nama giiftii kennuu danda'u irratti sheer godhaaf michoota. Dhugaa rabbi. Hintala tanaan wanna garaana nyaatu keessa Oromoo jedhaa baate warra asirra beekamtii qabna jettu osoo beekumsaan argatiin beekamtii rabbisitti kenne beekumsaan ala jechuudha. Asirra michoota namooti itti qabatuu barbaadda jechuudha. Wama nama kaawwanii kennitu wama bakka fakkeessa sanii kennitu michatti tanaa kennita waan ta'eef walirratti sheer godha. Dhugaa rabbi. Anu waa qabaadhee fi miti daal akkaataa keessantu nama aarsa miidiyaa kanarratti. Kanaafuu qaqqabaa sheer godhaa fi waan qabdan illee bira dhaabadha. Amilee si eegaa. Intala akkanatti faayamtee uffattee sheer godhaaf. Mee taaptaap godhaamu. Taaptaap kuma 25 seensa taaptaap. Warris jala iluu jettan iluu keessaniin agarre bo. Mukhtaar dhufe taaptaap godha. Taaptaapi kuma 25 seensa ammaan tana oro. Mubarak kottu se. Daqiiqaa 10 jedheera taaptaap godha agasiif taaptaapi kuma 25 seensa taaptaap. Usmee akka jedhe namichi Ramzii daqiiqaa 5 naa kennaa jedhe Ramzii daqiiqaa 5 sheer goosiif naa qoyee asuma ta'e jennaan naqa 25 wajjin jammarre. Koppilinki sheer godhaaf sheerii godhaaf irra caalatti. Sheerii godhaaf guys family. Taaptaapi amma waannaan taaptaap godha. Sheer godhaaf. Sheer namarratti sheer godhaaf. Mubarak akkaawuntii kaaniin yoo ilaalaa jiraate immoo nama ofirraa gadduu jedhiin itti ergatta. Namarratti immoo sheer godhaaf guys. Namarratti sheer godhaaf. Nama 20,000 fi 500 akkasii jira. Namarratti sheer godhaaf. Namoota giiftii kennuu dandeettanii dhugaa rabbi intala tanaan hin gaanfachiisina bira dhaabadha. Wanta akka intalti amilee isii tuquufillee amilee tuqamuu hin danda'amu. Maaliif nama gandummaa keessa jiru miti. Nama arrabsuu miti. Nama waan akkas ajandaa oofuu miti. Miskiina bataam itti miskiina intala kana. Dhugaa rabbi bira dhaabadha. Waan qabdeen bira dhaabadha. Mubarak dubbadhu yookiin akkaawuntii kaaniin sawwiyyee iyyayyee kawane awurda'u. Muktaar Mattibaal awurda'unnaa tajaajilna. Koppilinki sheer godhaaf riipost godhaaf walirratti sheer godhaaf. Taaptaap kuma 25 sheer godhaaf. Oromoon macheen fakkeessaa jaalatti. Riipost godhaaf sheer godhaaf hundi keessanuu. Shabakaa kellee sirreeffadhu sabboontu. Naqabaara. Sirreeffadhu. Warri as jirtan namni kubni. No, sima bira usi qulqulluu akkasii ta'uu hin tuttuqin hanga walitti ergattutti jechuudha. Hin tuttuqini akkaataa waliigaltee keessaniitiin taphadhu sodaatini. Waan takka sodaatini. Namni si jaalatu sii kenna namni oromummaa ateettu jaallatu sii kenna waan ta'eef hin sodaatini. Warra jala jirtan 21 kun qaqqaba warri wanti kana follow godha. Sagaleen kee jira Ramza? Yaa anjira. Sagaleen kee jira? Injira. Dubbadhu. Yaa shabakaa kiyyatti qoona qaqqaba. Gadi hin buufne mucaan nama achirraa. Oro taaptaap godhame taaptaapi. Taaptaap kuma 25 seensa taaptaapi. Kuma 25 seensa taaptaapi. Okay. Hundi keessanuu taaptaapi godhaafi. Taaptaapi kana kuma 25 kuma 30 toosseessa hundi keessanuu yaga mucaan nama buusum. Koppilinki sheer illee godhaafi. Nuti maqaa namallee meeshiin goonee kaasuun barbaadnu namni hundi keessanuu abbaan dhufee bira dhaabate akka oromummaatitti dhufa. Kamu oromummaan barbaadu. Abboo wanni takkan jiru yaati wanni fakkeessaan dhaabatti abbaa barbaade yoo ta'e usme abbaa barbaade bakka fakkeessaa hin dhaabatu. Ramzaa dhiisi kana booda dubbatanii haa taphatanii. No dhiisi Ramzaa si qabadheetiin jira dhiisi nama tokkoon waa takka hin jedhin waa takka illee hin jedhin rakkoo takka hin qabu. Abbaan jaalate dhufee haa tapsiisu kan jaalanne dammoo rakkoo takkas hin qabu. Hundi keessanuu taaptaap godhaa fi gaasi. Taaptaap godhaa hundi keessan. Hundi keessan taaptaap koppilinki godhaa. Hundi keessanuu gaayis.
amma gaggeeftaroonni kiyyallee dalagaa qabanii akkana jala hin deemne taphadhunaan jedhaaranii mucaan nama gabbuusi jedhaani akkana jala. Jirawan ta'eef kunoo share godhaaf guys walirratti share godhaafi. Ulah dah.